Islaamummaan amantaa dhugaatiin waa'ee islaamummaa namni natti hime hin jiru ofiifan qoradhee baree fudhadhe salaata keessa gammachuu guddaatu jira namoonni sihireetu sitti hojjetame yookaan dhiira jaallattee islaamummaa fudhatte naan jedhu garuu dhugaan jiru kana miti qoradhee islaamummaan amantaa dhugaa ta'uu baree fudhadhe addunyaan guutuun osoo islaamummaa fudhatee natti tolam waa'ee islaamummaa sirriitti barataan jira baradhee xumuree maatii koo qofa osoo hin taane namoota biroollee gara islaamummaatti waamuun barbaadam. ብዙ ሰው የሚመስለው ለወንድ ወይ ደግሞ ጓደኛ ገፋፍተኝ ወይ ወንድ አፍቅሬ ምናምን ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው፣ ግን አይደለም። ይሄ እንዴት ነው በራሴ አውቄ ተመራምሬ የደረስኩበት ነገር ነበር ማለት ነው። ቃል ኪዳን ወንደስም ጀምቲ መጋላ ፊንፊኔ ናናዋ 4 ኪሎ ትዳለቲ ጉደትም ቃል ኪዳን yeroo ammaa barattuu barnoota damee narsingii yoo taatu ramadaana darbe keessa islaamummaa fudhatteem maatii amantaa kiristaanaa ortodoksii hordofan irraa kan dhalatte ቃል ኪዳን barnoota amantaa kiristaanaa barataa guddatteem naannawa mana jireenya isaanii 4 kiiloo jirutti kan argamu bataskaana sillaaseetti deddeebi'a guddatteem ቃል ኪዳን akkas jetteem gaaf tokko barnoota histirii yookaan seenaa barataa oollee gallee obboleettii kootii waliin waa'ee barnoota barataa oollee irratti mari'anne wanti nuti baranne waa'ee islaamic civilization yookaan qaroomina islaamaa yoo ta'u nabiyyi muhammad nama ajjeesu turani daa'ima waggaa 9 fuudhani islaamummaan kan hundaa'e waraana irratti ajjeesu irratti kanneen jedhan faa barataa oollee gaaf tokko hiriyoota isii muslimaa faa waliin ta'anii waa'ee amantaa akkaasanii dubbachuu jalqabu sana booda akkana jedheen hiriyoota koo muslimaatiin jettim isin akkamitti waa'ee amantaa dubbattu amantaan keessan isa ajjeesuu irratti hundaa'edha nabiyyi muhammad kan jettanis isa dubartoota baay'ee fuudhedha kun sirrii miti baay'ee nama jibbisiisa nama gaddisiisan jedhin jettim sana booda hiriyoota koo muslimaa teenye dhimma kana waliin dubbataa ture keessaa inni tokko jecha koo kanatti yoo mufatu inni kaan ammoo suuta jedhee tasgabbaa'ee gadi taa'ee gaafii sadii na gaafate jettim tokkoffaa osoo kiristaanaa hin kaafamin maaliif bataskaanatti hin awwaalamtanuu lammaffaa kan isin gooftaadha jettan itti amantan erga du'ee eenyutu samii fi dachee tiksam gaafiin sadaffaan kiristoos yeroo fannifametti eloohee jedheera jettan egaan gooftaa kan isin jettan kun na oolchi kan inni ittiin jechaa ture sun eenyudha na gaafate gaafii kana maatii koo fi namoota amantaa kiristaanaa hordofaniin gaafadhe namni kiristaanaa hin ka'in gara bataskaanaatti geeffameen awwaalamuu jedheen haadha hiriyaa kootis gaafadhe eeyyeen naan jette maaliif jennaan kiristaana waan hin taaneef naan jette jettim akka islaamaatti ammoo namni kamuu yeroo dhalatu muslimadha wanti kun gaaffii guddaa natti uume sana booda hiriyaa kiyyaan barreeffama waa'ee islaamaa naaf ergi jennaan naaf erge itti aansee viidiyoowwan dhimmoota amantaa wal bira qabuun hojjetaman akkan ilaalu natti himim kan ustaaz Abu Haydar akkasumas kilippiiwwan Dr. Zaakir Naayik naan dhaggeeffadhe osoma haala kanaan jirru hiriyaa koo muslimaa waliin wal falmine inni waa'ee islaamaa yeroo qo'attetti islaama attaatanaan jedhe ani garuu lakkiin ta'u abadan jedhin wal falmine jetti ቃል ኪዳን waa'ee amantaa kiristaanaa gaaffilee garaagaraa sammuu koo keessa turan fakkeenyaaf Yohannis Maatiyoosiif Luqaas irratti waa'ee du'a Yesuus waa'ee garaagaraa kan wal faalleessutu barraa'ee jira wantoota baay'eetu gaaffii natti ta'e waan akkanaa jabaadheen qo'adhe falmii Dr. Zaakir ifaan ifatti kiristaanota waliin bakka tokkotti dhaabbatee falmusnan ilaalam sana booda dhugaan hubadhe hiriyaa kootiif bilbileen islaamummaa fudhachuun barbaada jedheen garuu sodaadheen ture maatiin kiyya na hin dhiisanu jedheen sodaadheen hiriyaan koo kunis homaa hin sodaatin ani lubbuu koollee sirraa hin qusadhu naan jettim gaaf tokko osoo mana hiriyaa kootii jirru haati koo bilbiltee assalaamu alaykum naan jette baay'ee rifadhe muslima taatee naan jettim lakki ani muslima hin taane callisee dhumanii hijaabaan suuraa kahee malee jedheen kottooti uffata kee fudhu deemi naan jettim sana booda nan baqadhe musliimoonni maatiin hiriyaa kootii amma na tiksu jalqabanim haala kanaan mana jara hiriyaa kootii osoo hin jiruun hiriyaa koo kanaan muslima ta'uun fedhan jedheen isin ammoo lakkii ammallee jalqaba waa'ee islaamummaa baradhu sana booda murteessitaa naan jennaaniin tole jedhee waa'ee amantaa islaamaa dubbisu dhaggeeffachuu qorachuu itti fufeem gaaf tokko masgida deemnee achumatti islaama ta'uun barbaada yeroo jedhuun lakki dhaggeeffadhu gali malee naan jennaan hin dhiisim haala kanaaniin booda islaamummaa fudhadhe jettim yeroon muslima itti ta'u sun baatii ramadaanaatu kiristaanonni ammoo faasikaa soomaa jiru turanim isaan faasikaa soomaan jiran asi'u ani garuu ramadaanan soomaa ture
sufurii buskuutii goggogaa nyaadheen sooman galgalas bakka hiriyoota koo waliin sarkasiitti hojjetaa guddanni ispoortiif fakkeesseen deemee faxaram kan inni islaamummaa fudhadhe musliimoonni na arganii gammadu natti bu'um na ajaa'ibe maal qaba hiriyaan kiyyaaf obboleessi koo quxisuun osoo muslima tahanii jedheen hawwam maatiin koo akkan kiristaanatti deebi'uuf baay'ee dhama'anii soomanii rabbi kadhatanii booda waan musliimoonni sihirii fa'i natti hojjetan se'anii maatiin koo masaaf qudduusi natti lallabanii dhabala fa'i natti facaasanii na obaasan sana booda gara bataskaana nageessanii natti kadhachuuf yeroo jedhaniin gara mana hiriyaa kootiitti bade isaanis akka ilmoo isaaniitti gammachuun na simatan maatiin hiriyaa kiyya muslimaa yeroo ammaa anaaf akka maatii dhugaa na horataniitti na waliin jiraannam qalkidaan osoo islaamummaa hin fudhatin indura nabiyyi Muhammad arrabsaan ture ifama isaan gaafachuun barbaadam amantaa islaamaafis muslimootas arrabsaan ture jibbaan ture garuu hamma ergan dhugaa argee dogoggora ta'uu hubadheera jettim Allahan waan tokko akkasi mudatu yeroo godhu waa biraa siif qopheessiti ani akka ustaaz Khalid Kibroom ta'uun barbaada jetti qalkidaan anis innis nama tokko irratti shahadaa qabanneem inni nama amantaa kiristaanaa irraa gara islaamummaatti dhufee fi nama gara amantaa kanaattis nama waamu nama hayyuu guddaadha islaamummaa baradhee gaaffii hundayyuu deebisuun barbaadam inuma deebisuu qofa osoo hin taane namoota amantaa biroo hordofan gaafachuun barbaadam waa'ee islaamummaa waa baay'ee beekuun barbaadam yeroo koo hunda diiniidhaaf kennuun barbaadam qalkidaan Wonderson